aruza kaisa yomi harka dawansan kashu pisansan Ana Anjalala Fifafi baredina Dumayu chala Adumanisa Sabontu Amane sinargatina Yo ya shemar kafu de kefta garo de ibsu obse kami tunaga kasi fayada de video bratin ufre jirra Ada yeroo dhufnu gaaffii nu gaafadhaa gaaffii barbaadan jennee turre gaaffii sanaa jechuudha. Namoonni hedduun gaaffii hedduu nu gaafatanii jirtanii gaaffii deebisuu qabnu ni deebisnaa gaaffii deebi'uu hin qabne yeroo eeggatee deebi'uu saniif malee immoo yeroo isaa eeggatee yeroo sanii deebisnaa jechuudha. Gaaffii takka saniif deebisuuf immoo dhufnee jirra gaaffii nuti arreessin deebisnu gaaffii muraasa namoonni baay'een gaaffii gosa takkaan nu gaafatan jarra gobbatti. Garu mana kana qabu. Garu kan hunda keessanatti tolte jechuudha. Sanaan santi muduratti subscribe godha. Subscribe na dhabu jirta. Kan bujudin dan se woro channel nya fara dan subscribe untuk kita ada itu kalau tumal pada dah. Sangat terlalu ini cerah. Orang kawan apa? Di bawah bayi tak kabar tu guna di frak. Nanti kami insyaallah ini ragu ini. So yang tim ni dapati cuma di bawah kana. Akka desat kabajina dawana deemna jechuudha. Akka isininya nama gara maali dabarsitanii gara gaafiin gaafatanii dabarra jalqabarra eegalla. Gaafiin jalqabaa ta nu gaafatan tarraa isinii deebisna waan muraasa. Warra ran deebine yeroo biraa keessanii deebi'uu abdii qabna. So hundaa miti amma yeroo muraasa qabne dhufne. Jalqabarra nu gaafatte isin muslima moo maani yoo muslima taatanii maaliif salaamtaa hin gaafanne? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jaa'u akka mataa keessatti garuu YouTubea fi Makina, gizi makina sentu, gizi harajan tentu, ursinti nama tuh ursin selam tadi gawat tak, hingga betul itu. Social media ada tuh kamu, Facebook atau mana tuh, lu gua nih behana, sering behanya kamu muslim nih rajul, hasil anak kami tilala, aku ifsat terpakainya bi, gizi untuk saya gizi anak itu betul, jangan mali bi, aku kami beha, aku makina bi, itu agak kau tilala itu kan, nama tuh cekik sigar teh, salam tawang gizi beratul lagi gizi untuk gizi enggak bi, Allah ini nama tuan jo bi. Aku mawan jalur di sahabat cukup dani, alhamdulillah Islam sani keselala sani di sini gafil lama fadda barra yo sikop sudah dari mo de vitelle barra sudah desa gafil lama fadda barra agafan gafil kia yo so timati surreo kim koko gadbufte ida tawarri gafil kia nada layak tu ka nama mereka kata beda Zamzam Abdullah itu tak kena filfadu dabu itu tak kasih jalan dabarit ya Gaafi kana gaafachuu kan kittin eddi takka boona. Ibsu jechuudha. Surree ol akkas siffatee hidhachuu hin jaalatu gonkumayyuu nin dadhabanu. Aanu nin dadhabu. Waan godhuu wallaalu. In aanu nama guddaa kan. In loluun nama guddaa kan. Akkamiin tolchetti immoo malee jaalalaan waan dhibii irraa deebisuu hin danda'a. Surree kana garuu ni dadhab jaalalaaniti waan fedheetu ni dadhab zimmi wani si jechuudha barbaadu Zamzam Abdallah ani first wani si gaafadhu so normally gartanii namni gaafiin kiyya kuni isatti tole like godhanii like-ni 50 meeqa 52 guyyaa lamatti nam guddaa nam 52 jechuun xiqqaadha kumsa 89 keessa kumsa 90 keessa nam dhibba tokko haa kumsa 90 seera nutti qaba san keessa waan san yaaba keessa nam 52 waan san jechuun warra san hundinuu warra si wajjin bakka san laalee jiru maal haaltan maaliif maa barbaachisa ofuutu balaaluun maaliif ati hidduutti maa barbaachisa qullaan deemne ijoollee xixiqqoo gartee garamaa jana ol guddachuu jirtu maal goonatu bara bakka mi haasa'e fidara Zamzam dawwaliif keessan dawwaltee hojjaa turte si goone Zamzam Instagramii kiyya sifin barreessaa yookaan karaa YouTube commenti jalatti jechuudha bara kiyya gaafadhe sifin yoo buusuun keessan jiru si akkas gaafa sana gaafattee fedduu deemanaa godhi waan hin sinjeefin qaba bakka waa hundaaf hin sirreessisu sawa garuu kiyyaa dhugaa miti ni sirreessa dhugaa dubbadhaan yeroo bisi hoduu piraanki isin dhagoo ta'anii itti qophaa'in jiru guys wanni isin beekuu qabdanii waraansilee na eeggatee mana keessatti araalsee gisee ol se'anii beekanii namni istaraa dhagoo qabu gisee araalsee firaa hiitee akka hiitee duras hin kaane firaa dhagoo qabda yeroo san obsee kaane haatee si firaan godha suniif dogorii keessatti malee hiyyaa miti jechuudha beeyaan sofa boodee fara dhabnee jechuudha eenyu isiidha ture jechuudha Gaafi lama fadda barra gani maqaa nama yaamuun dansaa miti maaliif maqaa nama yaamuun gaarii warra asirratti maqaa gaafata kana hunda maqaa yaamu ni beeka abbaa waan hin beekuu fi gaarii miti ani gaafin tiyya ibsaa yoom fuudha obsee yookiin yoom heeru aruuza keessa lamaffaan obsee musliimoo waan isin jiru keessa
Yooni fuudhi maaf hin barata takka. Isin heerumin ammoo maal barateessi lama. Gaafisa daffaan obsuun kiristaana moo musliima isin duraan kiristaan turte amma akkuma ati galtu kana alhamdulillah. Wanni asii jechuun barbaadu ammoo aruusa keessa yoomii harka dhawaan san fashubbisan san xiqqishoon deebi'uu qabda. Biyaas ni jira miti haala jiru waa hundaa jiru namni gisee biyya namaa keessa jiru biyya baqaa keessatti. Ani hin beeku yoo saniifuu waan keessa jiru jira namni waa eeggataa. Yaa kun jechuun jireenya keenya dhufarratti jechuudha. Amma lafni nu jiru keenyadha. Keenya keessa jira. So wanni anas nu as taa'u jiruu fi karaa jira. Himala jira yoo jiru kana jechuudha. Deebi'aa malu gaafatan kanaa fi isani deebisuu fi amma iddoo maali naani waan xiqqoo faamilii wayii hin jiraami bakka waan dhuunfaa keenyatti sun hin jechuudha. Fuulduratti santi mun keenya hin oolu jennee. Adda baasnee isin himne jechuudha. Maaliif akkanatti? Waan hunda yoo sirriitti hin jiraami nuuf mijaa'ee. Senegal sune sober life in gafas akkas story bar gafas akkas kan jechuudha. Santimna rabbi umru nu faade sus nu inshallah guyyaa obseen gaman urtus guyyaa waan tayyoo to jechuudha. Sambe gada isin jenna so itiyaan sodane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu bakkaaliiwwan hedduu isiniin jiraadhaa dhiifama wajjin obseen dursa keessaa turte. Yes keessaa turte akkas turan. Kristal ture. Maatiin kiyyaas kiristaana mas. Nama gaafiin kiyya yoon balleessa dhiifamu. Maal akka hin qabu gaafisa. No waan hin beekne balleessa. Namoonni baay'een akka wal. As taattu qaba. Taattu qabdi taadha. Taa afaan Amaaraati masqalaa jedhanii turani. No namoonni yeroo masqalaa miti. Tiidha. Maqaan si gubii. Tiji ama ijoolleen hin jiraami ijoolleen. Tigisti jedhanii yaaman jechuudha. Tigisti illee naan jedhan obseechuun tigistuma. Jiji illee dhanii naan yaamanii so kanaafini saayiboota babbareeda takka qaba ture yeroo sanatti saayiboonni kiyya yeroo godhatan argisaanis godhadhe jechuudha. Akkasii maqaa jaalallee ishee osoo hin taane maqaa isheeti. Anduraan yoo maqaa jaalallee ta'e irraa hin kaasise jedhin ture. Waan maqaa isheetiin maqaan itti yaa maqaa qosaa. Osoo beekin waan godheef jechuudha. Nickname-dha. Nickname jechuun maqaa qosaa kan biyya ittiin yaamanii warroonni ni beektanii miidhaga. Ijoolleen kiristaanaa hodduuni duraanii TG maaree nama qobsee ogidee yan kana nama Oromoo qofaaf siyyaama abbaa ishee harummaa warra isaanii jechuudha. Itti aasuudhaan maqaan keessan kaa sirriidha eenyu Anibsa Ahmad Ali Muhammad Ibrahim Boru Elamoo naan jaanii. Obsi Bashaa Daddamee akkas naan jedhame kan biloofeta hanga torba lakkaa'uun hin beeku. Yaani ammaan tanarratti so nu yuni dogongoranii beektani gaafii nu gaafata jechuu qabnu turre ani akkasii yaanne turre dhugaa namni gaafii na ogeessuma injiraamiti jechuun isani deebisuu dhabuun kennanii yaa xiqqoo akkas isan jechuu danda'a garuu wani nu hin deebisneef nuuf rakkoo jira bakka obseen illee waan guyyaa keessa gama hirooftee nama seetee rakkoo guddoo jira waan xiqqishoo rakkoon faamilii jirtuu fi Lakko family sana egaa ne boda wanta santu nama agarsiisa dubbachuu dandeenyu boda daawwatanii dammoo. Suuraa gadi hin anis gaafiin qaba lamaan keessanuu kamtu irra caala nama jaalata. Alaga waan. Alaga. Takka nam jaalannaa guys ana irra nama jaalata. Ana irra nama jaalata. Beektu ba? Ana irra nama jaalata. Melala. Eno nama rajal. Bar akti warsin jenne warsi. Nama nala jaalatu. Nama onne kolkollo ana kof. So no nulla chunu nama nuda nama nu jaalatu nu jaalana nama jinnu jibbulle nama jaalana bakka. Masha Allah rabbuda ya pingiya. Daloonni keessan Oromiyaa iddoo kamii obseeni Boorana dhalate anaammoo Harargeetti dhaladhe akkasii Oromiyaa keessa Harargee keessa eessaas hin jedhani bara. Harargee keessa hin jedhani. Oromiyaa iddoo kam dhalatte Harargeedha. Oromiyaa ni gaafatan. Harargee nama naan jenne. Lamaffaani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani gaafiin qaba akka naaf deebiftan abdiin qaba. Obsee sirraan hajooma. Sittiin hajama. Ani hedduun si jaaladha garuu biyya Arabaan jira. Diraamaa Islaamaa na waliin yoo dalagde bakka jirtu dhufee si waliin dalagaa. Welcome sin jedhee jira. Karaa keessatti yoo barbaadde sina dubbistee yoo wajjin dalagne iddoo takkana tolaa sin jedha. Ani foon of teegisete akoortii geejjiraate waliin sin jedhee si fuudha. Akkasii
maqaa namoota baay'ee yaamutti hin jirru sooma maqaa nu yaamne kan jenne komantii abbaan kan namaan beekuu fi gaafii biraa haa dabarre an gaafiin qabu garuu piraankiin keessan hedduutti tola dhugaa ta sakkaate isa yookaan immoo ta diraak sangartanii piraankiin sana taraa meeqarra deebiitti ilaalee duna toltanii polis diraamaa salleen jedha yeni diraamaa yeroodhaa fi waan kaameramaan rakkoo keessa jiruuf yeroodhaaf adda murree turre. So yoo eeginni deebi'ee nutis. Hakawanni rutaa yeroo amma inni deebiitti hakawanni rutaa akkasii ammallee gisee biyya diraamaa hojjetanii waan isin beekuu qabdan biyaansi maallaqa itti baastaa waa hedduu jira beektaa akka nuti nu kana kaameramaan maallaqa hafamtee ijoollota as yaamtee waa hedduu jira ni jiraame ni ulfaata. Biyaansi viidiyoo takka dolara 40 itti fixaa haga 50 fixa jechuudha. Viidiyoo takka dalaguudhaaf dolara 50 jechuudha. Maallaqa biyyaa kuma lama dhibba shan fixaa akkas hojjenne. Yoo nu finne isan hin daawwanne taate fudhatama hin qabne nu ulfaata. Nutti ulfaata sanumaa fi gaafiin itti aantu biroo kotee Sayura brother. Waan biraa osoo jettu durummaa ni qabdi yookiin gaafaatti fuuteetta soo gaafiin dee gisee hedduu waan kanaa gaafatama maalitti isa hin beekamu garuu gisee hedduu ijoollee Oromoo haa ta'uutii faallee gaafatanii turanii gaafii akkana ta'an nama gaafatama humbiraa beettidha isinuma lamaan rabbi beekuu qabu malee namni hedduun beekuu qabu agas gaafiin keeti. Gaafiin itti aantu ammoo ibsaan warra isaati waraqaa yookaan maandeeta fudhatanii hundamaan baate galatoma Anastooliyaa irraa maandeeta fudhatan maqaa dhawoo sun inni nutti tola jira bakka raataa dhufeeta moo naaf godhu feeta amma baantu yaala ispoonsara isin godhu barbaadina fakkaati waa ispoonsara godhu dandeessan dandeessa ispoonsara waa hunda warri ala yeetabaan gad feeteen ispoonsara godhu dandeessa agartanii hojiitillee Allah waan ispoonsara kan barjabeessite Waduh, ani ni kaba, mande tu son tanya, Allah sing kaba juga. Obsen saya kesemua orang kaya ni kali, kena isi barang ingenya. Next project sih, apa kau bonus project rumah ini orang ni juga, saya masih nyana. Akas, itu nol dosa jawab do. Nama fan ini mau gorot juga pada ingkap jani. Ngora pematu isi ni ingken ini yogin ingken ini. Apa laki-laki no namni karaa irra jiru namni karaa irra jiru aga bakka yaada sana hin ga'in karaa irratti xiqqoo ni jira miti janneeti malee rabbi nu dhoowwatee deemti rabbi nu dhoowwanee numattu ammaan kana irratti yaada hin qabnu so fuulduratti immoo itti yaanna sun beekama namni fargoo itti yaanna jedhamu sun inni ilmoo kin argu nuti sinaawwina walii kenna saawwiban akkasii jechuudha gaafiin itti aantu barnoota xumurtanii immoo barachaa yookiin kutaa meeqa kan nuuf ibsuun yaaltanii barbaada hawwiin keessan gara fuulduraatti maalidha thanks for your time and ibsuu thanks for itillee tu gara tamilfaadhu hangaawachuu hedduun dabaafun ase barachaa jiru biyyatti baranne barsiisaadha biyyatti barsiisaa baa biyya barandee ture obsiisa ka biyya barate jetti garuu biyya harratti barachaa jiru garuu eegalee ture ani xiqqeessu takka koronaan dhufnaan ni dhaabe an baay'een isin jaaladha isin lamaanuu hedduu natti toltanii jaalalli keessan namatti tola rabbii waliif isin haa dhiisu amiin isin haa dhiisu dheeressu isin haa dheeressu amiin sanyiiwwan too ani dhaamsi koo ibsuuf obsee sirriitti ibsu obsee ibsu sirri jabeeffadhu si jedha sin jedha ibsu miskiina wallahi kabajii maafak kabajaa okay kabaji abbaa mana keetii okay gaarii rabbi isin haa kennu dhugaa rabbi hamtuu rabbi isin argi jettee amiin hedduu galatoomii ati dhaamsa ajaa'ibaa dhaamtee fi yoo beeyte yoo beeyte jabeeffachuu qabdi. jabeeffachuu Gaafiin kee gaafisi bakka hedduu naatee jira gaafii manni yaadni kee hundi jechuudha. Namoonni hedduu yaadni hundi jechuudha. Gaafiin itti aantu ibsuu obsee baay'ee isin jaaladhaa jabaadhaa gaafiin qabu obsee ani gaafiin qabu obsee yeroo takka na yaami ayimii si'u naan jee. Eenyu jiraadhe.
Allah onni kenna jirti. What? Allah askanna deebi'u jirti. Askanna jirti. As keessa jira. Allah askanna jirti. Allah as keessa jira. Seeni tibeek. Allah as keessa jira. Allah as keessa jira. Allah as keessa jira. As keessa jira. So Maqaan isii bannaati maqaa isii dha'uu qabna. maqaan dhoynu ibbeedhan nu. Adeessa fa'aa. Nama oddoo maqaan inni tokko gosa. Oh, dai. Mana galee jira. Oh, dura bari maqaa sirriitti ilaalle. Dubra bara. I'm sorry my sister. As keessa jirta. As keessa. Niyo. As keessa jirta. As keessa jirta. As keessa jirta. Inni beekte malee as keessa jirta. So, Jay, I miss you. I miss you more. I miss you, Jay. Allah kan miss you jedhu ni abbo. Baay'ee si yaadde. I miss you jedhee no abbo darteetti beeka aktibi. Allah ni leen akkasumsi jaaladha akkasumsi yaadde habibtiya. Bareeddutiya. Qommutiya. Sannitiya. Waan ofitiya. Agastaasi jennaa kana filisi ta'u. Feenti rakkalu fadandeetta soo sigaa jedhetiya da. Maqaa hanqeen dhufnu atuun beektaa. Namni tuni beekta waan ta'eef gaafii So kana qofaa miti hurruun yaada keessan jira miti kan jaalala an tokkollee badduu hin garre kan jaalala akkam gamta akka nu jaalattan nutti immoo jirtan iddoo takka nuti sisan jaalanne iddoo takka nu fulfaadha san jechuu barbaada. Gaafii afeef. Ji'oota muraasaa booda Ji'oota jaamu guyyaallee ta'uu danda'a, ji'ootaallee ta'uu danda'a, waggaallee ta'uu danda'a nuun beeknu sana guyyaalla dafnee gaafii kana akka isaan deebisuu dandeenyu waan cufa rabbiin akka inni dafee nuuf milkeessu abdii qabna. So kanaafiyyuu sanillee du'aayi nu godhaa asumarraa jechuudha. Xiqqolloo osoo taatee irraa jechi tattaakalee gubbatu tuqna jira. So kanaafiyyuu. Taphachaa jira ji'oota barbaadaa. Akkana fakkaata. Akkuma isin jette yeroo muraasa booda haa ta'u waan tokko gaafii isin gaafatan hundinuu yeroo ijaan arguuteessa waan ta'eef magartanii. So obsaan eeggadha sanii seenaa. Kan hundi arguuteessa isin qabsee godhe. Gootaan amma arguuteessa isin jenna isin jaanna baay'ee isin qabachaa akka viidiyoo biraatti wal deebiin. Kan duraan jennu like, share, subscribe godhaa. Inni raafatina sana jina kumsa giltama. Amma nama meeqan daawwatu jira nama kuma sagaltama nuta tolchu hordofaa jira haa jechuudha itti takkaan gammadee itti takkaan buna akka kuma dhibba dammoo ji'a takka keessatti keenyu yennee seenatti qabna wajjin tura haga viidiyoo irratti deemnee gaanu dura.